Waajjirri fayyaa godina Shawaa Bahaa gama raawwii hojii bara 2016 gaggeessuun karoora bara 2017 irratti mari'ate. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo dabalatee itti gaafatamtoota waajjiraalee fayyaa aanaalee, daariktaroota buufataalee fayyaa, hojii gaggeessitoota hospitaalotaa fi manaajimantoota waajjira fayyaa godinaa hirmaattota gamaggamichaati. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo haasawa baniinsaa taasisaniin karoora xiiqii bara 2016 milkeessuuf karoorfannee ariitiin baay'inaan akkasumas qulqullinaan hojjechuu keenyaan seektarri fayyaa seektaraalee naannoo Oromiyaa keessaa sadarkaa tokkoffaa bahuu danda'uu keessatti gahee qabna waan ta'eef baga gammaddan jedhan. Karoorri keenya dhimmoota gurguddoo sadi jiddu galeessa godhatee keessattuu qulqullina baay'inaa fi ariitiidhaan hojjechuudhaan akka seektara keenyattis hojii hojjetameen akkuma beekamu biiroo fayyaa Oromiyaa sadarkaa tokkoffaa bahuudhaan seektaroota mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiruun hojii isin hojjettaniin hojii qaamni jiru kun hojjetan waan ta'eef bagatti gammaddan jechuun barbaada. Imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf hojiilee hojjetameen buufataalee fi keellaawwan fayyaa irratti hojjechuun rakkoolee fayyaa jiran hiikuun uummanni naannoo isaatti tajaajila fayyaa akka argatan goonee jirra jedhan. Keessattuu imaammata fayyaa giddu galeessa kan godhate roolbaa piikseeshinii fayyaa aanota hunda keessattuu lafa qabsiisuudhaaf keellonni fayyaa keenya gara beezikii fi koompireesivitti akka jiranii fi hojiiwwan sagantaa kana milkeessuu keessatti sochii hawaasaa mobilaayizeer gochuudhaan uummanni roolmaa piikseeshinii fayyaa akka beekuuf hojii guddaan hojjetamee jira. Gabaasa dhiyaate keessatti fayyaa yaalaa irratti hojjechuun keellaawwan fayyaa guddisuun wiirtuun sagantaa guddina dagaagina daa'immanii hundaa'uun meeshaalee yaalii fi qorichoonni keellaawwan fayyaa keessatti jiraachuun mana qorichaa hawaasaa banamuun iddoo turmaata haadholii jiraachuu fi kanneen biroo akka ciminaatti ibsameera. Hanqinni dhiyeessii qorichaa jiraachuu, dhibeewwan daddarboo dursanii ittisuu irratti laafinni jiraachuu, buufataalee fi keellaawwan tokko biratti hojiin bifa wal fakkaatuun hojjetamuu dhabuu fi kanneen biroo akka hanqinaatti ibsameera. Hirmaattonni gamaggamichaa tokko gamaggamichi ciminaalee tiikfachuun hanqinaalee mul'atan karoora bara 2017 keessatti akka hojjennu nu taasiseera jechuun kenna tajaajilaa irratti xiiqofne imaammata fayyaa lafa qabsiisuuf cimnee ni hojjenna jedhan. Gamaggamni kun kan namatti agarsiisu bara dheengaddaa raawwanne akkaataa karoora xiiqii karoorsine sanaan jechuudha. Baay'ina isaatiin, qulqullina isaatiin, ariitii barbaachisu maal raawwanne, maal immoo hambifnee kan jedhu sana irraa baranne aanaan tokko hojii fakkeenyummaa gaarii hojjeta, aanaa tokko irraa barate bakka itti hanqinni jirutti immoo hanqinoota san ofitti fudhannee komii hawaasaa kan ta'e giddu galeessa godhannee hiikuudhaa fi gabaasa qulqulluu ta'e akkaataa yeroon barbaaduun akkaataa tajaajila hawaasa nurraa barbaadu sanaan kennuu dandeenya kan jedhu san irratti akka seektara fayyaatti hojiin isheetii fi qaamnu sun kam raawwanne kamtummoo nu hafaa kan jedhu sana nutti argisiisee jirachuun hin danda'ama jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa obbo Abbabaa Maammoo kallattii kennaniin gamaggamichi ciminaalee akka itti fufsiisnuu fi hanqinaalee keenya irratti akka karoorfannu nu taasisa jechuun hojii gara dijitaalaayizeeshiniitti jijjiiruun hojjechuun karoora keenya isa itti aanuu ta'a jedhan. Bardufu keessatti buufataalee fayyaa hunda keessattuu altiraasaawundiin bitamee uummanni keenya dubartoonni sirna riferaal siistamii akka hin taaneef achumatti baadiyyaa keessatti leenjii qaamota paartinaroota hojii waliin ta'uudhaan leenjisuudhaan achitti akka tajaajila argatan hojii bal'aa akka nurraa eeggatu asumaan ibsuu barbaada. Rakkoo dhiyeessii qorichaa, meeshaalee haadholii da'umsaaf oolan, hojii inshuraansii fayyaa fi dhibeelee daddarboo kanneen bifa weeraraatiin dhufuu danda'an irratti dursinee kan hojjennu ta'a kan jedhan obbo Abbabaan gabaasni sobaa uummata kan miidhu waan ta'eef irraa of qusachuun kenna tajaajilaa qulqulluu fi haqa qabeessa ta'e irratti hojjechuutu nurraa eegama jedhan. Kenna tajaajilaa keenya qulqulluu fi haqa qabeessa ta'e uummata keenya kennuudhaaf itti qophaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Dhumarratti kan kaasu keessattuu gabaasni sobaa keenya akka hin dhumneef ragaa qulqulluu ta'e haqa qabeessa ta'e source of data kan jennu sadarkaa hundarrattuu hundi keenya milkeessuun hojjechuun baay'ee barbaachisaadha.